Muhammad waamicha poolisii Oromiyaa yookaan humna addaa Oromiyaatiif godhanii fi akkasumallee gama biraatiin Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'aa paartii KFO'dhaa kan ta'anii fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad filannoo birana as deemaa jiru kana gubbatti kokkee wal qabaa jiranii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad filannoo birana kana seera mootummaa garagaraatti fayyadamuudhaan achi aangoo isaa dheereffachuu waan barbaaduuf gama biraatiin Profeesar Mararaa Guddinaa ammoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kana dura dhaabbachuudhaan kokkee isaa qabaa jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota video keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Xinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed wantoota dhiyeenya kana yaaddoo ta'anii fi uummata keenya miidhaa jiru xinxaluudhaan poolisii Oromiyaa yookaan humna addaa Oromiyaatiif waamicha godhanii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed waamicha isaanii poolisii Oromiyaatiif yookaan humna addaa Oromiyaatiif godhan akkana jechuudhaan jalqabanii jiru. Waggaa 3 dura waytii qabsoon Oromoo finiintee diinaan kokkee wal qabaa turre san jarmiyaalee mootummaa keessaa qaamni dursee qabsoo Oromoof dirmate poolisii Oromiyaa ta'uu seenaan galmeessee jira. Gariin keessan saba keenyatti hin dhukaafnu jettanii aarsaa taatanii jirtu. Gariinis hidhamtanii jirtu. Gariin keessanis ammoo hojiirraa ari'amtanii jirtu. Gariin keessan sirnicha dhiiftanii ifatti qabsoo ummataatti dabalamtanii jirtu. Isin poolisiin Oromiyaa aarsaan keessan boonsaan kun galmee seenaa keessatti barreeffamee jira. Seenaan poolisii Oromoo kun har'a ho'eessaa garamitti deemaa jira jedheen of gaafadha. Har'a eega injifannoon Oromoo micciiramtee harka Oromoo keessaa baate as kaayyoon poolisiin Oromoo leenjifamaa jiruuf ummata Oromoo eeguuf ittisuuf osoo hin taane ummata Oromoo ajjeesuufi. Poolisiin Oromiyaadha yookaan humni addaa Oromiyaadha ummata Oromoo kunuunsuuf osoo hin taane ummata Oromoo diiguuf leenjifamaa jira. Poolisiin humna addaa dhiyeenya kana leenjifamaa jiru kun ummata Oromoo kunuunsuuf osoo hin taane ummata Oromoo gargar diigaa jira. Gama biraatiin isin humni addaa yookaan poolisiin Oromiyaadha Oromiyaa tiksuuf osoo hin taane salphisuu kan akeekkate ta'uun isaa haasawa warra gubbaa keessan jiru irraa hubachaa jirra. Gama biraatiin dhugaa kaleessa yoo dubbanne bara wayyaanee warri gubbaa keessan ture warra dhiiga Oromoo dhugee hin quufne ture. Isin poolisiin Oromiyaa garuu ergamtuu jaraa ta'uu mannaa biddeenaa fi lubbuu keessan irratti murteessitanii gama saba keessanii gortanii bara darbe san kan mataa keessan gubbaa jiru diinaas haa ta'u firas haa ta'u kaleessaa fi har'as ejjennoo mataa keessanii warri Oromoo diiguu barbaadu isin jijjiirsisuu hin dandeenye arras isin jijjiirsisuu akka hin dandeenye isinirraa abdii qabna. Arraa fi waggaa lamaan darban dura wanni adda godhu yoo jiraate waan tokko qofa. Waggaa lamaan dura diinni Oromoo guddichi wayyaanee saba keenya waliin firooma tokkollee hin qabne ture. Arraan tana ammoo qaamuma maqaa Oromoo himatuun gochaan garuu olaantummaa sirna nafxanyaa Oromoo irratti diriirsaa jirudha. Oppiidiyoon diigamee biltsiginnaan dhalachuun sirna nafxanyaa Oromoo irratti akka dagaagu murteessee jira. Diina fagoo dhufee fi diina nu keessa jiru kan adda baasu iddoo dhufiinsa isaa yoo ta'e malee gochi jaraa tokkuma. Inumaatu isa ammaa kana wanni irra hamaa godhus ni jira. Kaayyoo nafxanyaa fannifatee Oromoon wal fakkaatee ummata Oromoo qoqqoodaa jira. Oromoon akka lamatti ammaan tana miidhamaa jira.